Nageenya badhaadhaa shamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota OMN oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa aan Abdusalaam Hassan. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee birraa dhufuu milkiin qopheessuuf koree olaanaan tokkoo fi koreewwan xixinnaan hundaa'uu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksise. Koreewwan kunneen marii wixinee karoora ayyaana Irreechaa ilaalchisee hooggantootni seektaroota mootummaa, hooggansi waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, gadaa abbootiin malkaa bakka argamanitti hundaa'ee jiran ogeessi misooma aadaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Olaanaa Tashoomaa OMN itti himan. Marii wixinee karoora ayyaana Irreechaa Finfinneetti taa'ame kanarratti Irreecha magaalaa Finfinneetiif xiyyeeffannaan addaa kennamuu himaniiru obbo Olaanaan. Koreewwan shanan koree olaanaa jalatti gurmaanis koree ayyaanaa fi iddoo sagantaa, koree simannaa, koree ispoonsaraa fi faayinaansii fi fayyaa, koree miidiyaa fi maxxansaa fi koree nageenyaa ta'uu obbo Olaanaan dubbatanii jiru. Hojii ijoo koreen hojjetu keessa ardaa jilaa hora Finfinnee jedhamu adda baasuun hangafaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee giddugala aadaa Oromoo irraa fi abbootiin malkaa hambaa Finfinneetaan walitti dhufanii akka hojjetan kallattiin kaa'amuu himan. Yoo horri Finfinnee haala rakkisaa keessa jiraates bakka irreessaaf malu koreen ni mijeessaa jedhamee jira. Irreecha hora Finfinnee faana sagantaawwan agarsiisa aadaa, konsertii, simpooziyamiin aadaa ni qophaa'u jedhamee jira. Sagantaan Irreecha hora Finfinnee sagantaa ulfina uummata Oromoo madaaluu fi irreechaawwan dhufaniif bu'uura ta'uu danda'u akka ta'utti akka qophaa'u ni hojjetama jedhee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa. Yuunivarsiitiin Jimmaa qorataa seenaa Oromoo fi hayyuu sirna gadaa kan ta'an Profeesar Asmaroom Laggasa miseensa yuunivarsiitii fi gorsaa olaanaa yuunivarsiitii Jimmaa godhateera. Pirezidaantiin Jimmaa Dr. Jamal Abbaa Fiixaa Profeesar Asmaroom nama oolmaa guddaa uummata Oromoof oole ta'uu isaatiin hayyuu kana argachuun nuuf kabaja guddaadha jedhan. Guyyaa waaroo dabalata oduu kana akka ta'anitti isinitti hima. Yuunivarsiitiin Jimmaa qorataa fayyuu sirna gadaa Profeesar Asmaroom Laggasee miseensa ofii godhachuun bar dhufirra jalqabu yuunivarsiiticha qorannoo olaanaa yookaan honorable Profeesar ta'uun akka isaan waliin hojjetuuf waliigaltee dhaqqabu beeksise. Uummati Oromoo yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti akka beekamu, uummata Oromoo qofatu hin ta'in sirni Oromoon qabu addunyaa irratti akka beekamu, otoo Oromoo keessatti hin dhalatin garuu waan Oromoon qabu jaallachuudhaan, dinqisiifachuudhaan addunyaan akka beektu. Gadaa biyya alaa kan inni beeke, Awurooppaan, Ameerikaan kan inni beeke karaa Profeesar Asmaroom Laggasee natti fakkaata. Karaa kanaaf karaa isaan bananirraan yuuneskoon illee beekamtii kenne waggaa gara 40 booda jechuudha. Karaa kanaaf Profeesar Asmaroom Laggaseen ilma Oromoo hangafa tokko keessaa tokko jedheen fudhadhaan nama guddaadha uummata keenyaaf. Kanaaf asitti yuunivarsiitiin Jimmaa amma akka miseensa tokkotti illee asitti qabatee jira. waliin hojjechuudhaaf yeroo dheeraa addana nu duukaa ture jechuudha. Amma istaafii keenya jechuudha. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamal Abbaa Fiixaa Profeesar Asmaroom Laggasee jechuun nama oolmaa guddoo Oromoo Dabra Afrikaa guutuuf ool waan taateef nam kan harmi fiduuf waggaa baay'ee dhammaa turrus dhumirra milkoomna harmi finnee jedhan. Nuti gaabara darbe isa waamsisuuf jenneeti haala sana keessa akkuma duraan si ibse dadhabnee dhiifne yookiin waan biraatti leebel godhamnee dhiifne barana garuu yaa'u turee jechuufan. Turee nuti eega nama kana as finnee waliin hojjechuu nama Oromoodhaaf waan guddaa hojjete waan ta'eef nama Oromoo dhiisi Afrikaawu waan biraatiin yeroo lakkaan imeeji Afrikaa fakkii Afrikaa bifa Afrikaa jijjiireedha namichi kun. Diskoorsii haaraa, teesisii haaraa kan fidedha addunyaa irratti. Kanaafu nama kana kabajuun dirqama keenya jala bu'aa turre. So kana keessatti nama kana arganne isaanis bara darbe waamamanii waan turaniif qalbiin isaanii nu bira jira. So kana walitti finne barana kunoo galata lubbuu qeerroo kanaaf wareegameef as keenyee jirra. So it was perfect time as fiduudhaaf isaan finne isaanis gammadaadha.
staafii keenya ta'aniiru bara dhufu guutuu asuma nu bira darbu jechuudha. Gaaf waggoota hedduuf booran keenyaaf Itoophiyaa kee jiraadheetti piroojeektii adoo jala hin qabin irra galee jira. Isiillee rakkoo bineens bishaan keessa kanyaachi jedhamu uummata naannoo laqxaanaa jiraatirra godhu qorachuu barbaada. Amma miseensi yuunivarsiitii Jimmaati ammoo adoo gara hojiitti hin seenin dur nam waggoota 46 dur gaafan jalqab booran dhuuf goos hiriyyaaf nama ofina godhachuun na Oromoomsa abba gada boorana jaldeesilii warri isa dhaqee ilaaluu fedha. Achiin duub gara yuunivarsiitii Jimmaa deebi'uun hojii qorannoo Oromoo gargaaraa kan jedhan Profeesar Asmroo Laggasee armaddaramuu isaaniitiif jaddu qiliixamu dubbata. አባገዳ ያሉትን ብሮድካስት ያደርጉታል። እነሱ ቋንቋ አባገዳ ይባላሉ። Profeesar Asmroo Laggasee nam sirni gadaa addunyaa beeksisuun oolma guddoo saba Oromooti ol yoo ta'u bar dabru yuunivarsiitiin Finfinnee galatum kanaaf doktoreetti kabaja kennuufiin isan yaadatama. Kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa magaalattii jireenyaaf mijattuu fi miidhagduu taasisuuf jiraattotni magaalattii marti ga'eerraa eegamuu bakka jiranitti bahuu qabu jedhan. Kantiibaa ittaanaan kana kan jedhan biqiltuu miiliyoona 3 Adoolessaa 22 dhufuu dhaabamuuf boolla biqiltuu wayitaa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin qopheessuu irratti hirmaatanitti. Dabalatni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Bara kana akka biyyaatti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf karoorfame. Kana keessaa miiliyoonni 7.7 magaalaa Finfinneetti dhaabama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee karoora biqiltuu dhaabuu akka magaalattiitti qabame kana keessaa hanga ammaatti miiliyoona 2 dhaabuu beeksise. Adoolessaa 22 guyyaa guutuu waajjiraaleen mootummaa hundi cufamuun hojiin duraan biqiltuu dhaabuun hojjetamaa jedhan kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee ኢንጂነር ታከላ ኡማ በ22 ሁሉም ነገር ዘግተን ችግኝ እንተክላለን። አዶሌስ 22 ዋን ሁንዱማ ዲፍኔ ቢቅልቱ ዳብነ ገነመራ ካሴ ሃንገ ገልገላ ቢቅልቱ ዳባ ኦላ ጃላላ መጋላ ኬናፍ ቀብኑ አከናን ኢብሲና ጉያ ከና ከመጋላት ቢቅልቱ ሚሊዮና 3 ዳቡፍ ካሮርፈሙስ ኤረኒሩም የከተማ አስተዳደሩ ችግኝ 7.7 ሚሊዮን ነው። karoora biqiltuu dhaabuu akka magaalaa Finfinneetti qabame miliyoona 7.7 keessaa guyyaa tokkotti miliyoona 3 ni dhaabna. Hanga ammaatti biqiltuu miliyoona 2 dhaabneerra. Ganna kana biqiltoota miliyoona 7.7 dhaabuun jaalala magaalaa keenyaaf qabnu agarsiifna. Biqiltoota adoolessaa 22 dhaabamaniifis hojiin boolla qopheessuu qaamolee hawaasaa garagaraan qophaa'uu ኢንጂነር Taakkalaa Uumaa himanii jiru. Rikardii sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30tti biqiltuu miiliyoona 66 qabxii 3 dhaabuu kanaan dura biyya Indiyaatiin qabamee ture adoolessaa 22 dhufu fooyyessuun galmeessuuf Itoophiyaan karoorfattee milkeessuuf qophii barbaachisaan taasifamaa akka jiru ibsame. Kun kan ibsame waltajjii marii milkaa'inaa dhimma kanaa irratti mari'achuuf taa'ame irratti. Adoolessaa 22 biqiltuuwwan miiliyoona 200 hanga 300 dhaabuuf karoorfamuun ibsamee jira. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa dabalee akka jedhanitti naannoo Oromiyaatti bakkeewwan biqiltuun guyyaa sana dhaabaman adda bahanii jiru. Hojii biqiltuu dhaabuu guyyaa sana irratti waajjiraaleen federaalaa 27 fi kan naannoo 53 kan hirmaachuuf jedhan yommuu ta'u hojichi ganama sa'aatii 12 hanga galgala sa'aatii 12tti hojjetama. Kolleejiin Paradise Valley mooraa Shaashamannee barattoota muummee garagaraan barsiisaa ture 6,000 eebbisiise. Kolleejichi waliin gahinsa dhaabbilee barnootaa olaanoon cinatti qulqullina barnootaa fooyyessuu irratti hojjetaa jira jedhan hoggansi kolleejichaa. Lammaa Hussein dabalatoo oduu kana akka taanutti qindeessee jira. Kolleejiin Paradise Valley damee magaalaa Shaashamannee barattoota sagantaa adda addaatiin leenjisaa ture 6,438 guyyaa har'aa eebbisiiseera. Kolleejichi marsaa 15ffaaf kan eebbisiisu yoo ta'u, digirii lammaffaan barattoota 96